Uganda watoota ordoftoota sagalee magaalaa Finfinnee YouTube sagalee magaalaa Finfinnee torbeetti keessummaa kabajamuuf ajaa'ibsiisoon siniif dhiyeessa. Akkuma jedhamee ture arras immoo keessummaa kabajaa artistii waggaa danuu aartii keessa ture akkasumallee uummata Oromoo leenjisaa aartii irratti leenjii adda addaa kan kennaa jiran magaalaa Baatuutti argamna. Magaalaa Baatu Oromiyaa Yuunivarsiitiitti argamna. Egaa isaan beektu natti fakkaata artist Diimaa Abarraa kan jedhaman waggaa danuudhaaf aartii keessa kan turan amma dhaamsa boriif akkasumallee wal barree dhaamsa borii akka isaan dhaamaniif illee jalqaba irratti waggaa meeqa akka isaan keessa turan akkasumallee eessatti akka isaan dhalatan gabaabsanii nuu kaasanii waliin jirra waliin itti fufna gaaffii maqaa keessan maqaan Diimaa Abarraa jedhama. Iddoon dhaladhe asuma Galeessa Oromiyaa kanadha. Galeessa Oromiyaa gara eessatti barattanii? Anaan baradhee jechuudha. Sadarkaa lammaffaa haara gahee hojiidha. Sadarkaa lammaffaa Amboo. Aartii keessa waggaa danuutu kan natti fakkaata. Mudannoo aartii keessatti mudate waggaa meeqa amma aartii keessa turuun keessa? Bara 1976 haga ammaatti jechuudha. Sana dura baatamii lamarraa jalqabnee fi gara 40 keessaa hin ta'a. Waggaa barumsa wajjin waggaa 40 ta'a jechuudha. Mee ammaa kanatti namoonni baay'een aartii namoota hedduu sinirraa barate kunoo maalirra jira amma? Aartiin kun maalirra jira? Maalirra ture? Maalirra jira? Maalitti deemaa jira? Aartiin yeroo duraa sana namni aartii akka hojii guddaatti ilaalu bashannanummoo qofaaf takka takkattiin bashannanuu qofaaf laala. Garam buddeenaatti jijjiiruun beeku. Namoonni baay'ees immoo akka hojii kana keessa galanii fedhii isin qabanii maalidhaafi durumarraa jalqabanii akka hojii xiqqaa wayiitti ilaalaa turani. Yeroo ammaa garuu ogeessonni sooratamanii baay'atanii ogummaan aartii yoo jennu ogummaan aartii bal'aadha. Barruun aartiidha. Tiyaatirri aartiidha. Muuziqaan aartiidha. Fiilmiin aartiidha. Kanaafuu kun kanaaf hundumaa hojiin baay'ee horiin yeroo duraa sana tiyaatirri gaatti miti waggaa lamatti tokkoyyuu koo ta'e mul'ataa ture. Waan Oromoo amma garuu daawwattoota argachuudhaaf cinqii ture. Artistoota dhiisitiin nama dhufee si ilaaluu argachuudhaaf baay'ee rakkoo guddaa ture. Har'a namni ilaalus namni leenjii fudhatus namni hojii sanas hojjetu baay'isanii guddatanii dhufaniiru. Waa'ee aartiis dhaloota booddeetiif dura tiyaatirri kan dhiyaate maal jedhama maqaan isaa? Tiyaatirri jalqaba irratti dhiyaate akka Oromiyaatti. Akka Oromiyaatti kan nuti kan jennu tiyaatira hin argine nuti tiyaatira fidaa dhiyeesseera kan jedhudha. Macaaf lama baratti garuu nuti bara 1983 irratti galarratti tiyaatira qorannoo kan jedhamu kan afaan Oromootiin barreeffame afaan Oromootiin eessatti dhiyaate? Yuunivarsiitii Finfinnee ammas kiiloo irratti dhiyaate. Sadan beekaa sanatti aansee dukkanaan duuba jira. Sanatti aansee tiyaatira Faayisaa Yaadasaa jira. Sanatti aansee qonnee kan Abdullaa Siraajinas barreeffama jira. Sanatti aansee tiyaatiroonni gaa baay'ataa dhufanii jechuudha. Baay'atanii dhufaniiru. Mee gara kamitti deemaa jira? Mee aartiin Oromoo kun abdii akkamii qaba gara booddeettis? Maalirra jira? Tiyaatirri afaan Oromoo amma dura tiyaatirri maalii calmadhanii bashannansiisuuf otoo hin ta'in ka'umsi isaa yoomiyyuu taanaan hojiin ogummaa aartii tokko jiruuf jireenya hawaasa keessaa ka'a. Hawaasumarraa calaqqee jiruuf jireenya hawaasaati calaqqeessaati. Kanaafuu calaqqeessaa ta'uu uummanni amma rakkoo uummataa yeroo adda addaa jiru gammachuu uummataa gadda uummataa
jaalala uummataa jibba uummataa qabu sana amma tolchitee baasuu achi deebistee uummataaf deebitaala isaarraa fudhattee uummatuma deebisuu gubbaarratti baay'isanii irratti xiyyeeffatu jalqabaniiru argaa jalqabaniiru ittiin bashannansiisaas ittiin barsiisaas dhufaniiru jechaadha calluma jedhanii bashannansiisuu qofa otoo hin ta'in hubannoo uumuudhaaf baay'isanii dhimma itti ba'aa jiru amma immoo sana qofa bira darbanii ittiin jiraachuudhaaf illee madda galii ta'aa jira jechuudha. Kana booda immoo kan dhuunfaa nama madda galii kan ta'u gara fuulduraatti mootummaadhumaafuu guddina hawaasa dinagdee keessatti kan itti dhimma ba'an mootummaadhaaf hojii gaarii ta'aa jechuudha karaa ta'a daandii ta'aa jechuudha. Biyya tokko mootummaadhaaf uummataafis kan jennu mootummaadhaaf hubannoo ittiin uumuudhaaf uummanni immoo waan irra jiru sana rakkoo irra jiru sana gammachuu argate sana fedhiif hawwiisaa sana ittiin arguudhaaf ittiin bashannanuuf irraa barachuuf maalidhaa fi ijoolleen isaas immoo hojii kana keessatti galanii hoggaa argan innis fedhiidhuma hawaasa sanaa guutechaadha ijoollee maatii isaanii guutechaadha kanas arguudhaaf galii ittiin argachuudhaaf gara fuulduraatti immoo guddatee hawaasa dinagdee keessatti bu'aa kan fidu yoo ta'e akka mootummaatti dhimma waggaatti ba'an ta'e uummannis dhimma itti ba'ee jechuudha. Kanaafuu gara sanatti guddachaa jira. Gara artistoota baay'ee qoratamaa jira. Abdii qaba jechuudha. Baay'ee abdii qaba. Maali yuunivarsiitii adda addaa amma dur kan barsiisu aartii kan barsiisu hin jiru. Amma yuunivarsiitii baay'ee keessatti afaan Oromootiin barsiisaa jiru, muuziqaa barsiisaa jiru. Kana qofa otoo hin ta'in amma mana barumsaa keessatti illee akka ittiin calqabamu biiroon barnootaa illee amma aartiin akka ittiin barsiifamu giddu galeessa godhateera jechuudha. Wanti qopheeffachaa jiru kan ittiin barsiifatan akka amma kutaa 8tti haala ittiin aartiin ogummaan isaa guddaa'ummaa jalqabee mootummaan xiyyeeffannootti godheera. Mootummaan xiyyeeffannootti kenneera. Kanaafuu abdii guddaa qaba. Abdii guddaa qaba jechuudha. Egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa kun yuutuubii sagalee magaalaa Finfinnee irratti aartistii obbo Diimaa qabannee obbo Diimaa Abarraa qabannee isinii wajjin turre torbee gaarii torban dhufu immoo keessumaa ajaa'ibsoo kan biroo qabannee isiniif dhiyaanna ammalatti turtiin keessan nu faana ta'u turtii gaarii.